Isuma jalachun Rufa bohar siti Isuma jalachun Rufa bohar siti Odo arkahin kufne Ya dafsi lakifti Isuma jalachun Rufa bohar siti Isuma jalachun Rufa bohar siti Odo arkahin kufne Ya dafsi lakifti Kenya Ramfane Hakumada Bangargarbane Bilisumada Biyabane Marwayo Jirra jirtu kabajamtoota hordoftoota sagantaa teenyaa ka sagantaa keessummaa arraatiin keessummaan qabannee dhufnee artistii Oromoo waggoota 40 caalaa muuziqaa Oromoo keessatti shoora guddaa taphateedha. Artist Ibrahim Adam ka faffacaaneedhaan beeytanii artist Ibrahim Adamiitu na biratti argama. Iyyaafachuudhaaf kiiloomeetira baay'ee qaxxaamurree mana isaatti argamna. Ibrahim akkami? Nagaa. Akkami jirta amma akka si dhukkubuu dhagayaa turre saniif nuti isin iyyaafachuu dhufne amma mee maal irratti argamta? Amma na dhukkubaa jira garuu Rabbiif galannaa gahuutti qashoo dhiyoo kanatti qashoo yaa'ee malee duraan lafa honko ammallee ciisaatumaan ollaa ciisaatumaan bulaa takkaan jijjiiraman iddoon jeena dhaqu. Hin qabu kanaafuu lalaalcha dhufu keessanii baay'ee galatooma baay'een sirraa jaaladhee jabaadhaan isin jira. Ibrahim gaa yeroo ammaan tana Finfinneetti kan argamtanii mee haalli jireenya Finfinneetoo maal fakkaata? Haalli jireenyi Finfinneedhaa garuu baay'ee hamaadha. Baay'ee hamaadha. Nama gatee hojii qabu yoo ta'e malee namni kan jiraachuus hin danda'u. Saniifuu ani egaa hojii isin qabu asitti hedduu na dhukkuba. Deemeetis gastee koonsartii fi kanallee dalagachuu hin dandeenye. Garuu egaa na dhufes baay'een ture. Asuma keessaan jira. Hojii 2 fi 3 kana kaasee takkaa fi Baltokka illee dalageetiin jira sanallee dhageessanii jirtanii facaanes asumatti hin dalageessan dura gaafa anaan jiru dalageen jira saniifuu hamtuudha rakkoodha baay'ee rakkoodha namni manaas hin qabne baay'ee rakkoodha mana hunoomaan argadheetti qashoo dinkuun mana tokko naa kanneen keessa jiraachuu jira malee ammanaan qabadee bananii ol seenee keessa jiraachuu ture hin jiru jechuudha rakkoodha. Mee egaa waa'ee hojii keessanii kaaftan ilaan garraatti albama meeqa baaftan? Albama Baltokka malee gaala xalaa malee 4 guututti. Meeshaa guutuu wajjin kan hin dalagee kan ammaa facaanee kanaaf Baltokka eegas booda kan hin dalagee jira malee waanidha. Meeshaan hin jiru ture. Harati Direedaatti Alishabboo jirga. Studio muuziqaadhaan jirtu yoo as ta'e malee gaafasitti isin jirtu Alishabboo bichaadha. Alishabboo bakka isamaatu boksii tokkoo fi darbuu dibbee gatee xiqqoosan salamaan nu dalaguu ture jechuudha. Abbaa muuziqaa isa jechuun hin dandeenyetti. Ka jalqabaa kan hojjetan kamii bara meeqatti? Bara turaadha. Bara 77. Oyaa shakee hararge yanni hedduu narage yanni hedduu narage. Oyaa shakee hararge yanni hedduu narage yanni hedduu narage. Yaa jaalallee jalaa jiru tanto. Baatoo hiriyaatoo sodama kiri birraa. Nafsi jiru tiyarra. Iritu damma kiri birraa. Nafsi jiru tiyarra. Nubuto ilma namaa amanti. Yahonito ilma namaa amanti. Jiru gaarii abdattee jiru jenkii mudate. Jiru gaarii abdattee jiru jenkii mudate.
jalalte shaketi yaga kananna dite shaketi yaga ayana gayati shaketi yaga ibtu salakite shaketi yaga jalalti digamtu shaketi yaga yodu ganjirate shaketi yaga ayana pariti shaketi yaga rarana dite shaketi yaga shaketi yaga shakitu bajitu raga magale bishana warabi magale kulu abaghiya magale bishana warabi magale kulu abaghiya magale na hiriya kamne magale na tai hiriya yabontu baretu magala kometa yabontu baretu magala kometa megana jibite ayame imanata magale lo shatimira magale lo shatimira magale lo shatimira magale lo shatimira hotu baretu jabati gara hotu baretu jabati gara bara 70 torbatti indalageessan waan ashtaganna kan jiru tokko sirba sana Addis Ababa Ali Birraaleen deebisee muuziqaa aniidhaan dalagee ture haa galatamu baay'een irraa jaaladhe jechuudha. Irraanuu jechuu ni dandeessaa? Ni danda'an. Ashiita gannaa boontu shaggeetti bareedduu wajjin taphannaa kootu. Yaahiree hiriyaa akkamii sabamte jalala taphachuun yoo sirraa bareedde hagaare goote wajjin taphannaa kootu ashiita gannaa boontu shaggeetti bareedduu wajjin taphannaa kootu. Asita ganabotu, shaketi abaretu, asita ganabotu, shaketi abaretu, asita ganabotu. Jaire hiriya kamin sabamte. Hiriya kamin sabamte jalala sabachuni yotirra barete ayakare kote wajinta banabotu shaketi abaretu wajinta banabotu Albamni lammaffaatoo kam ture? Albamni lammaffaadha. Amma waan isaatu hin beeku san irraa fadhe dhugaa. Boodarratti gaa sirba faffacaanee deemata immoo kan of keessatti qabu albam. Baay'ee deemallee ture. Baay'ee jaallatamallee ture. Garuu meeqatti hin gurgure? Qarshii 900. Kadura. Qarshii 900 dalagee goon hojjedhee bitaddagaa sanuu liqii fudhachaati gizee suguu barbaadne qarshii 5 fudhacha. Hogguun ifiin dalagee fite qarshii 8 naaf. Mana muuziqaa nagaariitiif. Waanidha imbiltaadha. Imbiltaaf. Qarshii 8 naaf. Fite kaamallaqa. Ibdira fudhattee. Fite. Qarshii 8 naafe 8 san alishabu qarshii 30 naafneessa. Muuziqaatiif qarshii 10 naafne. Tishartii tokkoon bitadhee gale. Kaasita gurgureetiin tishartii tokko bitadhee irraa gale. Injiru jechuudha. Haboodaa kanarraa akkam? Haboodaati labadaa immoo faffacaanee kaniin guddaatti harka qabu qarshii 1000 gurgure. Kaasitaaf haalleen turre kilipii bicharraa qarshii 2000 kan yaaruun. Sandura qarshii 4,000 sanis dhumte gungaloo waan qabnu xiqqoo iyyanne akka jarri duraatiin jirra.
gaafa ka duraa san dalagu mallaqa fiimi kan hin dalage irran kan inni gaafas waan inni takkaan jira. Oo tokko kana keessa jiru beektaa keessatti waan uumamu takka jira beektaa saniif hin dalagee waa takka dalagameetuma bahee uummanni gurra isaatti dhageewudha kan hin barbaade gaafasiisa. Sugala kanallee ansanuma waan hin bu'aan irraa harkadha jee dalagee hin qabu kaasiitu tokko. Gama biraatiin qabsoo keessa akka turtaniin iyyaafadhee duraan mee waa isanii saafaas. Qabsoo keessa ture hangaan dura. Isinuma biraan ture Harar. Baarraan ture. Qabsoo eegaluun kiyya bara 84 ture irraa miti. Gara qabsoo irraan ture gaafa ijoolleen xixiqqeessoodhaan beeku. Haala xiyyaa ture. Na abbaa kanatti hin dhiisee hin beeku ijoollee tana. Qabaadhee maallaqa mana kaayee hin baaneen. Hojii dhiiseetumaan ijoollee san haala xiyyaa bira dhiisee ijoollee irraa quban qabu jechuudha. Akkanatti guddatanii bakka tana gahanii irraa quban qabu. Amma jiran ilmaan meeqaa jira? Afurii jira. Afurii jira. Odoon achi jiru haatiin dhiiftee deemtee haati ogguun anaa gartee qabsaadha jira. Fadisi hin jira waggaas. Fadisi jira. Magaalattiin isii arge. Andi heerumsii quban qabu. Duris gaafa hojii jirrus yoo sokkitee adda ayyaanii waliin hin oonu. Hin oonu waliin dubbannee haasofnee gaafa galtee isin nagumaan galti. Itti isin naguma wajjin jira. Akka seetii magaalaa bokkoo keessatti qabee bakka jiru san geessa mooraa. Latti deemnee isiin kana hundaa meeshaa takkaan alaa qaba meeshaa saniin galfadhamu naan jettiin jaarsa qabditti quban qabu. Dhagee iddoo jaarsi erge ijoollee deemi jedhin deemin jeen hin jirtu. Amma lamada ishii ka'ee dhufe. Maaliif deeftee bahu niitii tiyyaan barbaaddatee dhufe. Niitii teetam akkana hin jiru. Amma keessa sanii lubbuu isaa balleessan silaa. Waraanne kan jiru jechuudha. Sanu waraana xiidhaan jira. Dhiisaan jeen. Hin tuqinaa. Isinis fadhiiseeti. Ani immoo fadhiin koo kanaa miti. Kaa'uun qabame. Sanii hin tuqinaa dhiisaa fadhiisii guuttattee jeetu waan dhiise. Isii hidhanii borumtaa shangurra nu dheessan akkana jechuudha. Geejetiin gurbaa harka fuudheetiin biraa deeme. Nama fadhii tiyya hin qabne. Anfaniin tiyyata biraati. Saniifuu nageetti isiis miidhinaa hin tuqinaa jeetiin dhiisee biraa deeme. Isinis ilmaan itti akkasuma ficaaftee ilmaan san bakka tana guddatanii irraa quban qabu dhugaa. Sun keessaan dabre. Amma gaa yeroon rakkoo sunis yeroon gabrummaa sunis dabartee jirti. Bilisummaa ammaan tana argame kanaan wajjin wal qabate haalli jiru maal fakkaatame maaltu si? Bareeda garuu qabsoorra waa hamtuus baay'ee dabarsanii as geenii jechuudha. San hundaa haasa'uu hin danda'u. Dheetu hin darbe. Gaara meeqaas bee laga meeqaas tarkaanfadhe dhugaa. Gaara meeqa keessaas kute. Nama akkasitti adda baatan saniif keessaa artistiidha. Walleen hin dhabamu sirbisi sanii baate. Kan qabu gaafas kan hin qabu sin jiru ni gubate gaafas. Meeshaa hojii meeshaa nuti yaanuunii fi kaaseetunii fi kan hundi gubate amma waan kanaan jaarraa quban qabu san ni gubate malee ni jira ture. Gara goolabbiitti deemna gaa isin dhukkuba waan ta'eef hedduu isin tursa. Ayyee gaamee dhibee keessan kana yaaliin godhaa jirtan maal fakkaata akka laallee agarru kanatti deeggarsi uummataatis barbaachisaadha ta'a dhaamsi dabarfachuu barbaaddan. Gaariidha. Kan na cinaa dhaabbatees ni jira hagalatoo baay'ee ni cinaa dhaabbatee kan na quban qabnes baay'eedha. Warrummaan na quban qabne gartee namni kun nama akkanaati gartee waan hin jinis hagalatoo.
Uma wanni hin jiru hin qabu. Namni wal cinaa dhaabbata. Gandee olaale gandee wal cinaa dhaabbata. Keenya yoo ta'e wal quba hin qabnu. Abbaan artisoo keessaa wal quba hin qabnu dhugaa. Abaloo bakka kanaa jira. Abaloo waan akkanaarra jira. Namni wal quba qabu hin jiru. Artiin Oromoodhaa kana quba hin qabdu jechuudha. Artii jechuun wal harkisuudha. Kan jirullee wali qabdee jabeessitee gorsuudha. Saniifuu san keessan jira wal quban qaban tasaaniitiifuu bakka takkatti wal dhaabanii waan kana waan bareedu takka wanni isaan hojjetan takka nagarreen. Bakka takkan jiru haan gama jira haan gamana jira tokko gammachuu jira tokko rakkoo keessa jira akkuma nama jiru kanatti. Dhugaadha hojjedhe uummataaf. Amma uummata Oromootiif hojjedhe kamittiin akkana taas hin jiru. Maaliif arge waliin qabsaa'u isaan arge guutuutti illee argachuu baannu arganne tokko bilisoomne mitiire ammallee ni hafti. Saniifuu irraa hin gammada malee wanni irraa waan ijoo hin qabu jechuuf iyya beekte irraa hin gammada. Deeggarsi warreen si godhuu barbaadan yoo jiraatan karaa kamiin deeggarsi si godhuu danda'e? Yoo taa'e itti agartee akaawuntiin hin qaba. Akaawuntii kiyya inni dabarsitanii sanumaan akkana gargaaraniin gaafadha. Gama mootummaatiin yoo deeggarsiisni godhamu ni jira quba qabu. Hin jiru. Takka namni dhufeetis isa ilaalee haala kee. Hayyeegaa osoo isin dhukkuu yeroo noo kanneetanii hin hojii turuuf hedduu isin galatoomfanna. Saniifuu guyyaa biraattis wal arguu dandeenya. Gaafa fayyees wal arguu dandeenya. Kana bichatti miti. Fayyaa guutuun akka wal argannuutti sabdii guddaa qabna. Galatooma baay'een isin galatoomfadha. Lafa dheertuudhaa dhuftanii asitti na ilaaluun keessan waan guddaadha naaf. Namni waa walii godhuu bichaa miti. Namni ofii jechuudha. Namni kun nama akkanaati. Nama waan akkanaa dabarse dhiira dhaynee ijaanuun ilaalla jettanii dhufuun keessa annaaf baay'ee galatooma jechuudha. Waan biraa waan hin jiru hin qabu galatooma. Namni wal bira dhaabbachuudha. Hamilee walii guutuudha. Wayillee walii godhuu baatu hamilee walii guutu. Wanni guddoon hamilee walii guutuudha. Abilee keenya jajjabaadhu jedhanii dhufanii wal laaluun. Wanni guddaan ammas dhukkubni guddaan hamilee laba. Hamilee laba. Yoo hamilee harkatte namni keessa cinaa dhaabbate qoricha harkatte jechuudha. Duree hamilee laba. Yoo san dhabde immoo daranuu dhukkubda. Si dhukkuba jechuudha. Sanii dhufuu keessaniif baay'ee galatooma. Kan na yaaluu fedhallee gara akaawuntiitti akka na yaalu abdiin qaba. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya turtiin artistii hangafa Ibraahim Adamii waliin goone kana fakkaatti lakkoofsa herreega baankii isaanii foddaa televezyiinaatiin gamala jalatti daawwachaa jirtan kanaan warreen deeggarsa godhuu barbaadan deeggaruu ni dandeessanii waan wajjin turtaniif guddaa galatooma.